akka nuti facaanu tamsaanu gargar baanu isa sangoota burree sana mammaaksa sangoota burree isa tokkotti tokko himaa isa biraatti immoo waan biraa himaa jeedalli sangoota fixxee nu gochuu warri barbaadu. Oduu keenya jalqabaatiin waraanni bilisummaa Oromootii fi mootummaan federaalaa Itoophiyaa Taanzaaniyaatti marii nagaa marsaa lammaffaa gaggeessaa jiraachuun himame. Marii marsaa lammaffaa waraana bilisummaa Oromootii fi mootummaa gidduutti gaggeeffamaa jiru kana ammoo ajaja olaanaan waraana bilisummaa Oromoo Jaalmarroo Dirribaas irratti argamaniiru. Gabaasa bal'aa ni dhageessu. Oduu keenya isa biraatiin humnoota mootummaatii fi hidhattoota finxaaleeyyii Amaaraa faannoo gidduutti lolli guyyoota afran darban akkaan gaggeeffamaa jira jedhan jiraattonni naannoo Amaaraa. Humnoota faannootii fi raayyaa ittisa biyyaa gidduutti lola gaggeeffamaa jiru kanaan qaamonni lamaanuu gamaaf gamana injifannoo argachuu himuurratti argamu. Dhimma kanarratti gabaasa bal'aa ni dhageessu. Oduu biraatiin bulchiinsi yeroo naannoo Tigraay qondaaltota olaanoo bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay 4 aangoorraa kaasee jedhame. Pirezidaantiin bulchiinsa yeroo naannichaa obbo Geetaachoo Raddaa torban darbe keessa qaamolee bulchiinsa yeroo keessatti rakkoo uuman jedhe irratti tarkaanfii fudhachuu ibsee ture. Amma immoo qondaaltota olaanoo bulchiinsa yeroo keessa jiran 4 aangoo irraa kaasuu ibseera. Dhimma kanarratti haasaa pirezidaantichaas ni dhageessu. Oduu keenya isa xumuraatii fi biyya alaatiin waraanni Israa'el dursaa qajeelcha meeshaalee waraanaa Hamaas ajjeesuu isaa arra beeksise. Humnoonni waraanaa Israa'el qondaala Hamaas kan qajeelcha tikaa fi meeshaalee waraanaa hoogganaa ture Mooseen Abbuu Zinaa jedhamu ajjeeseera jechuun hime. Dhimma kanarratti ammoo gama Hamaasii maaltu jedhame gabaasa bal'aa isin biraan geenya akkam jirtu daawwattoota hordoftoota aanolee Global Media. Oduuf odeeffannoo keenya arraa qabannee dhufneetti jirra. Odeeffannoo keenya ijoo isaa dhageessan guutuu isaa kan isin biraan geenyu ta'a. Hanga xumura sagantaa keenyaatti dhaggeeffachuun yaada qabdan gara koomentiitiin nuuf barreessaa. Viidiyoon keenya namoota hedduu biraa akka dhaqqabuuf ammoo laayik sheer godhuu hin dagatinaa isiniin jenna. Oduu keenya jalqabaatiin naannoo Amaaraatti lolli hidhattoota finxaaleeyyii Amaaraa faannootii fi raayyaa ittisa biyyaa gidduutti adeemaa jiru hammaachuu jiraattonni himan. Naannoo Amaaraa godinoota garaagaraa keessatti lolli humnoota mootummaatii fi hidhattoota finxaaleeyyii faannoo gidduutti gaggeeffamu guyyoota muraasa darban keessa hammaachaa jira jedhan jiraattonni. Keessumaa godinaalee Gojjaam Bahaa, Gojjaam Lixaa, Shawaa Kaabaa fi giddugala Gondaritti lolli cimaan gaggeeffamaa jiraachuu jiraattonni achi jiran BBC Afaan Amaaraatti himaniiru. Jiraattonni naannichaa nageenya isaaniitiif maqaan isaanii akka hin eramne gaafatan torbee darbee kaasee lolli humnoota mootummaatii fi hidhattoota gidduutti cimaa adeemaa jiraachuu himan. Jiraataan godina Gojjaam Bahaa aanaa Quwaariit kan ta'anii fi maqaa isaanii guutuun akka hin dhaamne gaafatan obbo Abbabaa jedhaman waraanni mootummaa aanichaa to'achuuf guyyoota 4 dura waraana banuun lolli cimaan adeemaa jiraachuu himan. Loltoonni mootummaa duula bananii waraana cimaatu gaggeeffamaa jira kan jedhe obbo Abbabaan raayyaan ittisa biyyaa meeshaalee gurguddaa dhukaasurraa kan ka'e manneen jiraattotaatii fi dhaabbilee garaagaraarraa miidhaan ga'uu himan. Lola kanarraa kan ka'e ammoo jiraattonni rakkoof saaxilamaniiru jedhan. Raayyaan ittisa ji'a waxabajjii keessa lola hidhattoota faannoo wajjin gaggeesseen aanaa Quwaariit gadhiisee ba'uu kan hime jiraataan biraa maqaan isaanii akka hin dhaamne gaafatan. Boodarraa waraanni mootummaa deebisee to'achuuf yaalii gochaa turuu fi diroonii fi meeshaalee gurguddaa fayyadamuun namoonni hedduun miidhamuu dubbatan. Godina Gojjaam Bahaa aanaalee tokko tokko keessatti lolli meeshaalee gurguddaan deeggarame gaggeeffamaa jira kan jedhe jiraataan kun keessumaa magaalaa guddoo aanaa Bibuunyi kan taate Diggoo Tsiyoon to'achuudhaaf raayyaan ittisaa gaafa sanbataa sadaasa 4 irraa kaasee hidhattoota faannoo wajjin lola cimaatti akka jiru dubbata. Wiixata darbe ammoo maatfiin karaa mooxaarraa dhuka'ee namoota 5 madeessuu hima jiraataan kun. Maatfiin jiraattonni magaalichaa sirna gaddaaf walitti qabaman biratti kufe namoota kana madeessee jedhu. Iddoo warra raayyaan ittisa biyyaa to'atetti garuu dargaggoonni faannoo deeggartuu jedhamuun qabamanii fi ajjeefamaa jiraachuu dhageeraa jedha jiraataan kun. Darbee ammoo bakkoota raayyaan ittisa biyyaa jiru qofa osoo hin taane humnoonni faannoos raayyaa ittisa biyyaatiif odeeffannoo kennitanii jechuun namoota nagaa akka dararan dubbatan.
Oduu keenya isaatti aanuun qondaaltonni waraana mootummaa federaalaatii fi waraana bilisummaa Oromoo marii nagaa marsaa lammaffaatti jiraachuun dhagahame. Waraanni bilisummaa Oromoo WBO fi mootummaan federaalaa Itoophiyaa Taanzaaniyaatti marii nagaa marsaa lammaffaa gaggeessaa jiraachuu maddeen achi jiran BBCdhaaf mirkaneessaniiru. Mariin nagaa kun guyyoota muraasa darberraa kaasee gaggeeffamaa kan jiru yoo ta'u, ammattis hooggantoota waraanaa qaamolee lachuu kan irratti argamanidha jedha maddi kun. Mariin nagaa WBO fi mootummaa Itoophiyaa gidduutti ji'a 6 dura ifatti gaggeeffamee ture. Igaadiin adda durmaan bakka Ameerikaa fi Noorweey darbe ammoo Keeniyaan jiranitti haala mijeessaa turuun ni yaadatama. Akkuma kana dura ammoo Igaad marii gaggeessisaa ture. Marii milanaa kanas Igaad gahee mataa isaa baachaa akka jirutu amanama. Kanaan dura ammoo mariin nagaa ebla 2023 gara dhumaarraa kaasee Tanzaaniyaa odola Zanzibaaritti gaggeeffameen waldhibdeen jiru karaa nagaatiin furuun akka danda'amuuf qaamoleen lamaan marichaa itti fufuun barbaachisaa ta'uu irratti waliigalteerra gahamuun xumuramuun isaa ni yaadatama. Yeroo sanatti ammoo qaamoleen lamaan mariin dabalata akka barbaachisu eeranis yoomii fi eessatti gaggeeffama kan jedhu garuu hin ibsine ture. Marii jalqabaa sanaan haala gaariin gaggeeffamaa kan turee fi wal hubannaan jiraachuu kaasanii dhimmoota tokko irratti ammoo sadarkaa marii jalqabaa kanarratti waliigalteerra osoo hin gaamin hafuu qaamoleen lamaan ibsa baasaniin himanii turan. Garuu ammoo dhimmoota kam irratti wal tahuun kam irratti wal dhaban kan jedhu yeroo sanitti bal'inaan qaamonni lachuu hin ibsine ture. Maddeen ammoo dhimma kanatti dhiyeenya qaban akka himanitti Taanzaaniyaatiin boodas mariin al-idilee gareewwan lamaan jidduutti taasifamaa tureeraa jedhan. Haa ta'u malee ammoo waa'ee marii tibbanaa irratti gama mootummaa Itoophiyaatiinis ta'e waraana bilisummaa Oromoo irraa hanga ammaatti ifatti kan jedhameen jiru. Dhimma kanaaf ammoo BBC'n yaalii odeeffannoo dabalataa argachuu taasise ammatti naaf hin milkoofne jedha gabaasa daqiiqaa muraasa dura baaseen. Oduu keenya isa biraatiin bulchiinsi yeroo naannoo Tigraay qondaaltota olaanoo bulchiinsa yeroo kan ta'an 4 aangoorraa kaasuun dhagahame. Pirezidaantiin bulchiinsa yeroo naannichaa obbo Geetaachoo Raddaa torbaan darbe keessa qaamolee bulchiinsa yeroo keessatti rakkoo uuman jedhe irratti tarkaanfii fudhatuu fi akka jiru ibsee ture. Qondaaltonni olaanoon bulchiinsa yeroo tarkaanfii fudhatameen aangoo irraa kaase kunis sadarkaa itti aanaa pirezidaantii yerootti kan tajaajilan obbo Alam Gabra Wahad, hooggantuu godina kibba baha Tigraay aadde Liyaa Kaasaa, barreessaa kaabinee naannichaa obbo Amaanu'eel Asaffaa fi bulchaa kibba lixa Tigraay obbo Taklaay Gabra Madiin akka ta'an himameera. Obbo Geetaachoo Raddaa erga waliigalteen nagaa Piriitooriyaatti mallatteeffamee booda yeroo jalqabaatiif ibsa bal'aa TV naannichaa irratti dhiyaachuun kennaniiru. Raawwii waggaa tokkoffaa waliigaltee Piriitooriyaa sababeeffachuun obbo Geetaachoon televezyiinii Tigraay irratti dhimmoota ijoo hedduu kaasaniiru. Waliigalteen Piriitooriyaa waliigaltee guutummaatti dhukaasa dhaabeera kan jedhan obbo Geetaachoo Raddaam kunis sagalee dhukaasaa dhaabuun milkaa'ina guddaa fideeraa jedhan. Qabiyyee lafaa fi bulchiinsa Tigraay lixaa fi Tigraay kibbaa bulchiinsa duraanitti deebisuun uummata keenya qe'ee isaarraa buqqa'e gara mana isaatti deebisuun hojii dursanii hojjetamuu qabu ture garuu laaffateeraa jedhan. Mootummaan federaalaa namoota qe'ee isaaniirraa buqqa'an baatii waxabajjii 2015 dura akka gara qe'ee isaaniitti deebisu waadaa galee garuu hin raawwatamne jedhan Geetaachoo Raddaa. Adeemsa waliigaltee Piriitooriyaa haala mijeessuu fi hooggantoota naannoo Amaaraatiin tattaaffiin godhamus waliigalteen Piriitooriyaa mataan isaa madaalamuu fi marii waan eegalameef dhaabbachuuf dirqamnee jirraa jedhan. Naannoowwan wal falmisiisaa ta'anitti murtee sagalee uummataa yookiin rifarandamii gaggeessuuf mana maree naannoo Tigraay qabaachuun barbaachisaadha jedhan. Kanaaf ammoo bulchiinsi yeroo aangoo heera mootummaatiin rifarandamii gaggeessuu akka hin dandeenye addeessaniiru. Gamtaan Afrikaa waliigaltee Piriitooriyaa hojiirra oolchuu fi walitti bu'iinsi akka deddeebi'ee hin mudanneef hojjechuu qabaas jedhaniiru. Oduu keenya isaa xumuraatii fi biyya alaatiin waraanni Israa'el dursaa qajeelchaa meeshaalee waraanaa Hamaas ajjeeseeraa jechuun hime. Humnoonni waraanaa Israa'el qondaala Hamaas kan qajeelchaa tikaa fi meeshaalee waraanaa hoogganaa ture Mooseen Abbuu Zinaa ajjeeseeraa jedhe. Mooseen Abbuu Zinaa dureewwan meeshaalee waraanaa taasifamoo fi rokkeetiiwwan oomishan keessaa tokkodha jedhameera. Waraanni Israa'el ibsa ganama irratti kenneen akka himetti Gaazaa keessaa gadi fagaatanii socho'uun shororkeessitoota barbadeessuu fi xiyyaarota kallattii agarsiisu kan itti fufuun bu'uuraalee Hamaas haleelaa jiraachuu hima. Haa ta'u malee ammoo dhimma ajjeefamuu qondaala Hamaas kana irratti gama garee Hamaasiin wanti jedhameen jiru. Waraanni Israa'el ammoo olola miidiyaawwan adda addaatiin gaggeessu jabaatee itti fufeera.
haa ta'u garuu ammoo lubbuu lammiilee nagahaa kan Gaazaa keessa jiranii fixuu akkuma itti fufetti jira. Qondaaltonni idila addunyaa hedduun isaanii yakka waraanaa Israa'el raawwachaa jirtuuf itti gaafatamummaan Israa'el gubbaa akka jiru deddeebiin dhaamaa jiru. Daawwattoota hordoftoota keenya odeeffannoon har'aaf qabanne kanuma. Odeeffannoo kanaaf kan biraatiin hanga walitti dachaanutti olmeeni kan nagaa isiniif haa ta'u.